Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya biyya alaaf biyya kee teessanii kanneen nu hordoftan nagaan keenya bakka jirtan marattis naa qaqqabu jecha guyyaa har'aa kana qophii addaa tokko qabannee isiniif dhiyaanneeti kan jirru. Qophiin addaa keenyas keessummaa tokkodha kan qabannee isiniif dhiyaanneeti jirru. Keessummaan keenyas Suraafel Said jedhama. Yoo xinnaate waggoota 14 oliif mana adabaa keessa ergaa ture sana booddee bilisaa jedhameeti kan ba'e. Keessattuu Said umurii isaa waggaa 9tiin gara dirree qabsootti makamee sana keessaa gara mootummaadhaan to'atamee mana adabaattis dhiyaate murtii malee waggoota 14 mana adabaa keessa ture yeroo ammaa kana ba'ee haala rakkisaa keessa jira. Nus isa waliin turtii yeroo gabaabaa taasisuudhaaf keessummaa godhanneeti kan jiru. Isinillee eessan deebina hamma xumuraatti nu faana turaa kan isiniin jedhu an qophicha qopheessuun isin waliin kan turan Taganyee Daaqaatii gama ogummaaf kaameraan nu waliin kan turu Seenaa Lammii fi Roobsan Dajanee nu waliin jirtiiti hanga xumuraatti eessallee deebina nu waliin turaa isiniin jenna. Hayyee Suraafel baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Mee gabaabsiitii Suraafel eenyudha daawwattoota keenya waliin wal barime? Suraafel Said Adam jedhama. Suraafel eessatti dhalatee guddatee haalli guddina isaa akkam ture? Naannoon gandin itti dhaladhe Qellem Deegany Kaabbaa Baarrii jedhama. Godina Qellem Wallaggaa jechuudha. Godina Qellem Wallaggaa ta'e gandattiinis Qellemuma jedhamti. Inni ishees Qellem jedhamti. Beeku namoonni. Mee haalli guddina Suraafel akkam ture? Suraafel haala akkamii keessatti guddate ijoollummaa isaa akkamii yaadatan? Haalli guddina kootii waan ijoollummaatti waan akka ijoollee biraadhaa taphaa fi maalitti dabarse tokko hin qabu. Umurii waggaa 9tii kaasee mi'a haadha kootiis abbaa kootiis hin beeku. Awwaala isaaniis hin agarre hin jiran isaanis lubbuudhaan dirree qabsoo keessatti hin guddadhe. Kana fakkaata. Mee sana booddee ati carrooleen si mudatan maal? Sana booddee gara biyyaatti deebi'u akkamiin dhuftee carraan sun akkamiin si argate? Carraa mana adabaa. Gara biyyaa akkamiin galte yeroo sanatti waraana bilisummaa Oromoo bosona jiruudha. Gara biyyaa galuu keetiif gara biyyaa galuu kootti yeroo chaartarii mootummaa ce'umsaa keessaa baane lolli ta'e lolli geggeeffame lolla sana lolli geggeeffamu magaalaa Sudaanii ga'ee Sudaaniin immoo nama meeshaa hidhatee jiru hin gargaarudha. Yeroo wayyaaniin gara aangoo qabatee gara aangootti dhufusan. Lola jalqabnee lolaanitu jirru rukutameen nattammaatee mana yaalaa hin jiru yeroo sanatti. Mandaruma keessaa namootatu qoricha nu yaala. Nattammaatee maayilee tun bakka ciisaa jirutti rukutamee bakka ciisaa jirutti hin qaba. Eessatti qabamte? Meexxii bakka dhamtu. Mandii. Mandii irratti. Sana booddee wanti si mudate maali mee sana ka tuttuqi? Achittan qabamee achi naannoo magaalaa Mandiitti na fidanii. Achi keessatti gaa Mandii kaambii sabaa jedhama. Naannoo sanatti kaambiitti sabaa suni mana qorqorroo xiqqoo tokko turte. Achi keessatti hidhaadhaa fi dararumsaan turre gaa. Akka harki duubatti na hidhamee gara guyyaa 20 wayii bule. Guyyaa 23 akkana. Gaafa guyyaa 24ffaa nama ta'eetu isaanirraa du'ee jira. Nama beekamaa isaaniidha. Sanaaf jecha akkana nu godhanii ijoollee biraas nu biraa rukutanii isaan irraa hafne gaanne. Isaan irraa hafneetu jirru diddeessa nu fidan. Diddeessa jechuun amma baa Wallaggaa fi Wallaggaa gidduu bakka jiru sana jechuudha. Achi nu fidanii barumsuma tokko kennaa turanii achi booda warra kaan calalanii galchanii mana raashaan ijaare tokko jiraachi. Kontiineriidha. Ulaa duwwaadha kan inni qabu. Maskootiin isaas shoddaan isaa hin mul'atu. Kontiineriidha boloniidhaan lafatti gadi hidhama. Achi keessatti hidhamaa turre gaa. Inni abbaa beeka du'aa wajjin waliin jaalunne.
qullaayyuu keessa jiraachuu hin dandeessu. Achi keessa jirru guyyaa tokko haala argadhee nan bahe nagaa. Miliquudhaaf yaalte jechuudha? Miliquudhaaf yaale. Humnaa ol natti ta'e. Manicha keessa agamirra geedhamte booddee? Gara waggaa tokkoof ji'a 8 waan akkanaa taa'eera. Achi booddee? Miliquuf yaalee nan miliqee nan bahee. Asin dhufee Finfinnee dhufeen Finfinnee irraa. Finfinnee akkamiin dhuftame? Nama meeqa taatanii baatan mana adabaa sana yeroo sana kan miliquu yaaltan? Nama 5 namni 3 gara tokko irra sokkee nam 2 asuma dhumne. Finfinnee? Warra sana quban qabnu. Maaliin dhufta nama? Kunneen kadhachaa miillaanis deemaa dhumne. Itti beektu duras muuxannoo waan jiruuf? Eessayyuu nan naqa miillaan. Jarree wajjin baate sana yaadatta amma maqaadha? Taarikuu jedhama mucaa Tobbiiti egaa warra gameeranne. Maqaa abbaa isaatiin beeku ganda isaa beeku garuu Tobbii Ambaalloo jedhamti. Sunqoo jennee mucaa waamnu tokko immoo hin jiru innis. Shaaroon mucaa jedhamu immoo achumatti du'e mucuma ganda kootiitiin immoo qallame. Kana gaa. Achi booddee Finfinnee dhuftan. Finfinnee isa dhuftan akkamiin galtan? Finfinneetti haala isin mudate yoo? Finfinnee maal akka ta'e isin beeknu. Yaasiin ba'aa achi galaasaa aluma bullaa hin dhiyaan bari'aa. Nama wayyaafannaa. Utuma ala bullaa. Utuu ala bulluu nama arganne nama numarra'u. Akkasiin deemaa ijoollee dhuman irra jiran. Biyya akkasii deemuu barbaanne akkasinnaan. Birriin isaa birrii xinnoodha. Nama ala buluu wanatu ba'aa baataa yaadadhu ture barrisaa. Naan awutoobus taraa kanatti geessee tikkeettii Moyyaalee nu mure. Eessa akka ta'e isin beeknu garuu mucicha jiraateeranni biyya kanaa horii waan argata. Birriin isaas immoo birrii xinnoodha yeroo sana. Garuu ishee qabaachuun waan guddaadha. Birriin xinnaatu. Maa shilingii hin qabnu. Afaanis dubbannee biddeen hambaa namni nu kennu hin jiru. Kanaafiyyuu waan guddaadhas. Achi booddee gara Moyyaalee deemte? Moyyaalee deemne. Moyyaalee sanattis immoo anaani tiraafika wayii tokkotu na waame. Na waamee natti taasise. Akkas deemtate minnaan deemi maal jennee olii galuu dinnee hoolee birrii 200 naa kenne. Isaas hin beekun irraan badheera maqaasaa. Birrii 200 naa kenne akka jabloo godheen intinaa sigaaraa waa nagada. Moyyaaleetti. Amma gaa nagada miti bahuudhumaafi. Keessa barree halkan mana tokko shilingii kaffallaa ani mucaanii. Kaashkaa jedhan intinaa tokko jira ashaaroo godhanii boqqolloo. Isa gabaa keessaa kubbaadhaan bitatta. Isuma nyaatta marcootti akka bassoo garbuutti. Isumaan beekamaadha biichi yeroos. Dhumannuun barree boombaasaatti ceenee boombaasaadha gaa waraqata faayyuu argannee turre gaa. Kan fannoo diimaa addunyaa. Ituma kanaan jirru carraa galmoomne irraa faranjoota wayiitu dhufee galmeessaa. Darabee qabatteen baataa turte yeroosi. Hiriyaa koo kana gaafa ajjeesanii biyyaan baa kanan na waliin dhiisee. Hiriyaa keessa kamiin? Taarikuu isa wajjinumaan baane qabu. Isa irratti ajjeesanis? Bombaasaatti ajjeesa. Akkamiin? Deennati jira yeroos. Shakkamii akka waraana bilisummaa Oromoo ta'uusaa? Maal beeku. Maali achi keessa kaambii keessa galan iyyuu najjeesu. Najjeesu eegumsa si badaan qabu. Hin qabu eegumsa. Maal abbaa barbaadanis fuudhanii hin ba'u. Waraqatuma sii kenna malee fannoo diimaan eegumsa si badaa waan sii godhu hin qabu. Achii booddee maaltu ta'e? Dhiiseen achi deddeebi'ee gara. Gara miti deebite? Gara Itoophiyaatti deebite? Bara kam kun bara tafaa yaadatta? 87 jalqaba. Torba jalqabaa dhiiseen achi deddeebi'ee akkuma deebi'een bobbulleen hin qabame kaan asumatti. Finfinneetti moo asuma naannoo Moyyaaleetti? Finfinneetti hin qabame erga Finfinnee gale. Naannoo Ofta Gorgis bakka jedhamtu sanatti hin qabamedha. Namoota mandii tachoolaa
iyyaafadhee nama beeku waama biddeennaaf bitan jedheen dhageeka. Achi gaafa naqu achitti hin qabamu. Sana booddee Qabamee mana dabaan galee mana dabichaan beeku ija na hidhanii na fuudhanii sokkan gaheeros achumatti makiinaadhaan. Bakka hin gale sanaan beekummaan. karaarra baatin beektu biyyi sii hidhameera. Gaafachi na baasan immoo gaa tokkoof ji'a 8 achi keessa taa'ee na baasanii ijuma na hidhanii na baasan makiinootu hidhanii na baasanii na ajjeesuu deemuun jedhaani amma na ajjeesu harki koo immoo hidhameera la utuu harki na hin hidhamne yookiin utaalee faan jedhaa silaa. Onneen jira muuxannoon jira. Yaada nan baa ba'uun silaa harki na hidhameera. Harka kaateena akkanatti na hidhaniiru la. Asitti kaateena akka bita'u tokko kana gad deebisanii asitti immoo ba'uun danda'amu. Iji koo immoo hidhameera. Asumatti na ajjeesu asitti na ajjeesu hin jedhu. Zuwaayee mana hidhaa sana balbalaan ga'anii kilaaksii gaafa godhan sagalee nama wacuun dhagee. Achumaan shat godhanii narraa fuudhan. Gaafa narraa fuudhanii namni jira. Kanaan boodan du'adeen gaafa ol na galchanii galmee koo fuudhanii takka na teessanii ol na dabarsan. Gaafa ol na dabarsan ijoolluma bira na geessan. Ijoolluma keenya jira. Inti gahee baay'ee ijoolleen na simatanii bakka naa kennan. Mana dabaa Zuwaayitti. Zuwaay. Achi keessa hagam turte? Turtii achi keessaa sana akkamitti yaadatte? Mootummaa biyya alaatii wajjin ta'anii mootummaa biyya keessaatti jeequmsa geggeessu jedhanii himata guddaadhaan himatan keeyyati isaa guddaadha amma du'aatti barachiisa. Achii booda namoota tokko ture namoota kana akkas akka gochuudhaan isin yaafu. Kanaan na himatan. Achi himata isaa sirrii miti jedhamee mandii dhaqee mandiidhaa immoo ragaatu hin jiru kaa. Ragaa akkasumaan ragaa natti barbaadanii. Mandii irraa immoo gimbiitti na deebisan gimbii gaafa dhufu addunyuma kanarra hin jiru manni dabichaa. Hin jiru. Amma kanaan caalu nama 3,000 malaa kanarratti. Afurrii nama keessaa boo akka abiddaa deebi'ee akka abiddaa si gubala. Namoonni achi keessatti mana dabaa sana hin seenne namni naannoo keenyaa nama yartuudha. Marxoo asitti hidhatteetu akkasittiin ofirraa haxaa'aa jiraattala. Hin jiraan immoo. Mee ta'u dhumarratti dhimmootiin murtii keetii gaafa himata kanaan sitti murtaa'u maal jedhameetii murtii akkamii sitti murtaa'e hagamiif sitti murtaa'e? Umurii isaa laallee jedhani. Himata kanaan na himatan siin jedheera mintiiree. Mootummaa biyya alaatii wajjin ta'anii mootummaa biyya keessatti jeequmsa geggeessu meeshaa mootummaan hidhachiise hiikkachiisu kana kanaan na himatan. Kana kanaan na himatanii egaa gaafa sitti murteessu abbaa murtii ittaanaadhaa fi olaanaadha warra kana nutti murteesse. Umurii isaa laallee maal isaa laallee beekumsa isaa laallee bilisa na geggeessan se'en gaafa akkana jedhu gaafa inni naa dubbisu murtii salphaa umuriidhaan adamneerra jedhe. Murtii salphaa? Hidhaa umurii guutuu? Maal sitti dhaga'e gaafa sana maal? Dhugaas natti hin fakkaanne gayaa ittiin kolfe. Poolisii waamaa jedhee waa akkana. Intinaa wayii godhee poolisiin dhufee na baase kaatee natti kaa'e. Turtii waggaa 14 kan mana dabaa sana turte kan naa kaaste. Sana booddee maaltu ta'e? Waggoota 14 kana mana dabaa Zuwaayidhaa kan turte. Zuwaay asitti san hidhame isa olii gadi naannessanii himati koo baay'eedha. Himata ijoollee baay'ee wajjin hin qabaa inni sunis achi taa'ee. Himatoota keessota adda addaatu jira jechuudha. Keeyyee. Kanaaf hin naannee lama mana dabaarra. Amma murtii tokko warri kaanii manuma dabaa sanatti fixan waggaa 20 wayis warri hidhaman jiru amma hiriyoonni koo. Warra akka Digimbaa Qaasimpaa maal fa'aa warri jedhaman waggaa 20 wayii fixan isaa. Achumatti fixan waggaa 20 waan kana. Angaruu himata kootu inni tokkos achi taa'ee maquma koodhaa
Irruman naannaa garuu suma kanaan tokko natti mul'ata. Okay, dhumarratti akkamiin baate? Dhumarratti waggaa amma kana hidhamee murtii amma kana fudheen bilisaan ba'een bilisa ta'e. Bara kam bilisa jedhamtee ba'uun kee? 2002. 2002. Oliyyannoo fudhatameeti moo akkamiin moo? Oliyyannoo fudheera. Kuni ni machiisu jedhanii numa gonnu dhiisanii. Hayyee. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin addaa keenya akkuma itti fufetti jira. Keessattuu bara dhufaa darbaa bara dargii eegalee hanga bara wayyaanee wantootni hidhaaf darraan uummata Oromoo irra ga'e yoo dubbatameen waan baay'ee kaasuu malla. Garuu gabaabsine yaadannoodhaaf namni kun gatii amma kana kaffalee hanga lubbuusaa wareeguu hanga amma kana biyya kana keessatti gatii amma kana baaseeti kan jiru. Yeroo har'aa kana maal irratti argama? Maal hojjechaa irra? Nus haala inni irra jiru gaafachuudhaafidha. Iyyaafannee kan isiniif dhiyeessine ammallee haala inni irra jiru gabaabsine isiniif dhiyeessinaati. Ammallee turtiin keessan nu faana isin akka turtan isin affeerree jirraan. Hayyee. Mee yeroo ammaa kana ergi mana dabara baate maa irra jirta? Homaa hojiin qabu. Yeroo mana dabara baate amma akka warra hin qabne jalqaba naa kaafteetta. Eeyyootti baqattee eessatti gortee? Bilisa gaafan ba'u fannoo diimaatu na geessena ganda kootti. Makiinaa na ajaje. Umarraa itti warra jedhan. Qobuma kootiin makiinaa isaanii na ajajanii na geessanii dirqama achitti si geessuun dhufanii mana dabaa sanatti si to'atu. Ganda kootti na geessan ganda kootti ollaadhumaan bulee mi'aa bulaas maalis hin qabu gaafa galummoo haadhi koos hin jiru abbaan koos hin jiru qe'eenis faca'eera. Isan garus immoo taa'uudhaaf naan taane. Waamti tokko ani rafaa oolee rafaa bulaa jirus isumaan galeewu. Aasaa namaan naquu ollaan naquu walitti dhufeenya namaas hin qabu. Nama wajjin haasaadhaanis waliin galu. Kanarraan kan ka'e mana keessaas hin ba'u ciisaan oola ciisaan bulaa wanti ta'e tokko yoo dhuma shakkiin tokko ka'e waan tokko yoo mudate yoo isumatu jira mana maa dhufanii na fuudhu. Ergi mana dabaa baatee illee. Eeyyee. Tuttuqqaa gatii yeroo sana jiruuf illee ammas achi jiraachuu hin dandeenye mana maatii kee? Hin dandeenye. Utuun jiraadhee nan jiraadhaan ture. Maaliifi amma ta'e illee namni na beekaa ofitti na qabee namni hojii na hojjisiisuudhaaf ture. Achirra darbeeyyuu ganda sanarra darbeeyyuu firoottan haadha kootii tokko ture naannoo canqaa Dambidolloo kana keessa. Isaan birayyuu dhufee namni immoo ofitti na qabeeyyuu miizana wayii naa bitee hojii wayii na hojjisiisuuf ture. Achittuu nan jiraadhaan ture yeroo sana. Achis na jiraachisuu hin dandeenye. Halaas itti dhiiseen biyya kana hin jiraadhu leelumaan dhiiseen dhufee. Gara Finfinnee dhuftee deebitee? Finfinnee kana dhufeen Finfinneedha gara Hararitti hin kute namni na arguun qabale. Harar kana keessa mandarumaa waliin ga'ee gara Argeessaa Sumaaleelaandii kana faan naqee gara Yaman faa kana naqee ta'uu didee dhiiseen deebi'e. Achis deebi'ee gara Jibuutii kana naqee achis naa ta'uu didee. Ofumaati qoonqoodhumatti nyaattee jiraattaa waan biraan hin jiru biyyicha biyyeensi hin jiru kun. Yamanis Dinaanis. Kanarra immoo sumatti deebi'uu wayyadeen. Achis deebi'e. Gara Finfinneetti. Gara Finfinnee ergi dhuftee amma maa irra jirta maal hojjettame? Homaa waan hin hojjedhu. Jechuun bultoo dhaabbatteetti hammata? Bultoo dhaabbanneetu. Ergi mana dabaa baatee moo? Duraan namaaf ergamaa ture. Naannoo markaatoo kana keessa namaaf ergamee ittumaan jiraachaa turreetu wantichi hin dhaabbatee gaafa dhaabbatu manuma bulchuu dadhabne egaa. Ilmoo godhattanii? Ilmoo tokko qabna. Eshi. Kiraayii manaa kanas yerootti kaffaluu hin dandeenye yeroo manaa boosee itti dubbatu. Seenis immoo dhugaa qabdi maaf natti dubbatutti dhugaa hin qabdu hin jedhu. Kanuma kana gaafa ammaatu rakkinumatu dhibee biraatu hin ta'e rakkinni gargar nu baasee isheen bakka seenatti na wallaalee mucaa fuudhee mana namaa kaa'e. Isheen eessa akka jirtu waan qabdu?
maatii facaasuun keenya amma ji'uma naannoo ji'a ja'a akkana yoo ta'edha. Guyyaa tokko bilbilteetti garuu. Isoo Finfinnee jiraachuu maltiidha. Maatii bira immoo hin jirtu naan jedhan kaa maatii bira bilbilee hin qabdu. Mucaan amma eeyoo bukkee fira bukkee yeroo jettu akkamiin jiraataa jiran barnootaaf gaheera umuriidhaan maal? Fira hin qabu nama na jaallatu bira jira. Kanaaf qophii keenya gara xumuraatti fidaatee kan jirru uummata Oromoo saba bal'aadhaaf maal kanatti dhaamtu? Maal kan isaan akkasii godhan barbaaddu? Ilaa amma waan naa godhan kan hin barbaadu amma na dhukkubaana. Mataan koo kun rukutamaadha. Boombii qaba. Asitti operaasyoonii ta'uu hin danda'u dhameera. Halkan immoo rafuu hin danda'u. Na horsa. Akkanan girgiddaatti kaa'een bulara. Yoo kanuma na ilaalchisan iyyuu moo dhala koo guddisan dhaga'an waan biraan barbaadu. Mana kee jiraattu qabda amma eessa bultu waan nyaattan waan ittiin jiraattu? Deemeen bulan mana namaarra naanna'e. Mana isa tokko guyyaa tokko mana isa tokko ciisee sodaachaa garuu fuulan badanii waan na godhan hin qabani anumatu naan liqinfamu. Namarratti umurii kanaanii namarratti dabalamtee daabba tokko nyaachuun hin cima. Kana. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya kana fakkaata. Suraafel Said odeeffannoo argannee iyyafanne gara naannoo istuudiyoo keenyaa dhufuufillee tiraanspoortii geejjiba birrii 50 guunnee kaffalatee dhufuu waan dadhabeef namoota isa beekantu hiriyootatu ishee kana kaffalee fi gara kana dhufee haala inni keessa jiru keessa tureef keessa jiru kana akka kanatti akkasiniif dhiyeessinu kan godhe nama kanadha. Hanga birrii tokko of harkaa dhabuurra gahee nama jirudha. Egaa nus akkuma beekamu qophii keenya golamaati jedhamu keessatti kana dura hawaasa haala gaariirratti haala hamaarra jiran isinii dhiyeessine isinillee dirmattanii fi kan jirtanii kan nama kana ammoo mana isaa deemnee akka dubbisne mana qabu ofiisaafuu bakka arge bula ilmoo inni qabu immoo mana firaatti kennameeti bultoonni dhaabbate adda beera bakkeewwan adda addaatti hidhamee dararaa adda addaa keessa akka ture isinii kaaseeti yeroo ammaa kanallee fayyaansaallee gaaffii keessa akka jiru inni isinitti meeti kan inni jiru kanaaf hawaasni Oromoo biyya keessas ta'e biyya alaa jirtan waan dandeessan hanga humni keessan danda'e karaa lakkoofsa herrega baankii amma armaan gaditti argitan kana waan dandeessan gumaalchitanii isas ta'e mucaansaa hanga danda'e waan daabboo tokko lama bitu nyaatee akka buluuf waan dandeessan akka gumaachitaniif nullee kanaafidha nama kana kan dhiyeessine waa isaa odeeffannoo argachuu yoo barbaadan immoo karaa lakkoofsa bilbilaa amma armaan gaditti mul'atu kana bilbiltanii haala inni keessa jiru gaafattanii hanga dandeessan dirmattanii fi aizoo akka ittiin jettaniifidha nus qophii kana kan asitti akkasiniif dhiyeessinuuf dirqamne nun walumaa gala qophii har'aaf qopheeffanne asirratti goolabuudhaafidha dirqamnee kan jirru qophicha walitti qindeessuudhaan isallee afeeree asitti argame isa waliin turtii kan taasise Taganyee Daaqaan ture gamoo ogummaa kaameraatii fi teeknikaan waliin kan ture Seenaa Lammii fi Robsan Dajaneen waliin turte qophiileen FIB kanneen biroon itti fufu isa waliin yeroo gaarii qabaadhaa nagaatti.